dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhagahame. Maal siniin jechuu barbaadeen namoonni akka keenyaa muuxannoo qaban waan baay'ee dandeenya. Arraba keessanis abaarsa keessanis eebba keessanis dandeenye as geenye tuffannee kaan tuffannee muuxannoo qabnurraa kaan ignoor goonee jechaadha. Dubartoota baay'ee kaan huutanii ajjeestanii kaan akka fajjeestuuf jajjabeestanii kaan hamilee cabsitanii kaan jala deemtanii waan hin taane koomentii hin taane arraba keessan lafee hin qabneen lafee namaa cabsitu. Tokko danda'ee akka keenyaa kun danda'ee kaan isin tuffatee kaan utoo dhagahuu asiin dhagahee asiin buusee jireenya isaatti fufa waan isaaf ta'u jiraata jechaadha. An akka boonii kun immoo kaleessa karaarra jiraachaa turte. Aradawwan garaagaraa keessa turte. Guyyaa tokko hamaatti dubbadhee hin beeku. Baay'een ajaa'ibsiifadha. Gaariis hamaas dubbadheef hin beeku. Akka carraa ta'e immoo mucaa Joosii jedhamu sanaan wal argite jireenya waliin ijaarratanii haala gaariitiin wal jaalatanii jireenya isaanii gaggeeffatu. Galgala sa'aatii meeqaa teessee lootorii jetti waa babarreessite nan argaan tattaaffishee. Sanumarraayyuu kaatee mana ishee jijjiirattee istaayilii isheetiin jaankoo kana naa godhee sannaa godhee gammachuun ishee isin aarsaa jireenyi ishee fooyya'uun ishee sin baay'ee sin guggubaa itti hinaafaa mucaa kana fakkaatu jechaa intalli kun daa'imadha. Inni nama waaqayyooti nama macaafa qulqulluu dubbise nama waan waaqaa beeku nama karaarraa kaasee ofitti qabee jiraachisee jireenyatti agarsiisee jajjabeeffamuu too qabu otoo arrabsitanuu filannoo isaa keessa too seentanu intalli kun waan tokko taatee miti namni ishee tuqqes hin beeku hin jiru yaada kiyyadha kuni. So haraasmantiin isin irratti taasisaa turtan arraba isin duulee irratti taasisaa turtaniin abdii kutattee hin argine waan ishiin barreessite hin argine garuu yoo laaluu kana duras guyyaa 3 dura boosee faarfannaatiin waa hojjettee gadhiistee jirti. Especially TikTokiin kuni yoo laaltanii yoo hordoftan namoonni baay'ee TikTok irratti actively hojjetan miira wayii ibsatan rakkoo wayii keessa jiru. Namoota san warreen sixxanii laaltanii gaddaanoo hojjetanii like sorkoo fi sokkoo wayii hojjetanii sitti sixxanii too gaafatanii warraan dhabdan. Garuu haala kanaan garuu namni akka addunyaarraa badu jireenya ofii isaatiif baay'ee ulfaataadha. Jireenya kanayyuu tattaafatanii mo'atanii jijjiiramuu waan guddaadha. Mana footoo bananii burraayyuutti jajjabeessuu qabdanii waan baay'ee hojjettee akka feete yoo taate akkaataa dhaabbannaa ishee irratti yaada kennitanii akkaataa waxii hojjettutti akkaataa haala isaanii everything waan hunda irratti koomentii lafee nama cabsu kennaafi turtan jechaadha. Faayinaalii gaafa dadhabdu gara naannoo laaltu saniin olaaltu jabinni sammuu keenyaa kun waan wal caaluuf maal filattee faayinaalii like of ajjeesuutti deemte jechaadha. So dubartii hin ilaalina. Dubartii jala deemtanii dubartii mul'atte jala deemtanii narrabsina. Tattaafachuu akka ishee kana narrabsina. Kaan hin tuxxani badde waan biraa jettuuni hin beekna. Baay'ee beekna baay'ee hin beeka. Baay'een isin laala baay'een isin taajjaba. Otoon ofirratti murteesse ta'e otoon akka warra kaawwanii ta'e ana ture yeroo baay'ee duula garaagaraa cabiinsa garaagaraa waan anan hin qabne waan anan hin goone baay'ee naan jedhamee jira garuu baay'een tuffadhaan akkuma isin jedhe jabinni sammuu keenyaa garaagarummaa qaba. Waan inni isin dhaamu barbaade booniin already deemtee jirti. Ani kan hin galateeffachuu barbaadu abbaa warraa ishee sana otoo waa meeqa duula meeqa arraba meeqa otoo jedhaniinu otoo sarpiraayizii godhu otoo chokolaatii bituu waan isheen barbaadde otoo gochaafii jiru I think waan natti fakkaatu yaada kiyyadhaan beeku garuu hamilee garaagaraa maatii irraa ta'uu danda'a hiriyoota irraa ta'uu danda'a sooshaal miidiyaa irraa ta'uu danda'a internal and external faaktaroonni kun intalli kuni akka dhumarratti lubbuu ishee balleessitu taasisee jira. Please yoo dandeessan nama at least waan lafeen cabsu especially dubartiitiin hin jedhina ofii kiyyaaf illee isin kadhachaa jira isinii galee hojii hojjennu kam keessattuu dogongoruu dandeenya filannoo keenya keessatti like filannoon ani filadhu uffanni ani filadhu kalariin ani filadhu isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Filannoo akka kiyyaa kalariin kun siin ta'u naan hin jedhina kalariin ani jaaladhee filadhe isinis immoo kalarii keessan jiraachuu qabdu. Miira keessa seenee baay'ee natti dhagahamee jira dhugaa rabbii tokkoffaa intala durbaan qaba maal taatiin na yaaddeessa waa'een carraa dubartoota biyya kana baay'ee na yaaddeessa biirooleen dhimma dubartii irratti hojjetan maal akka hojjetan hin beeku biyya kana keessatti
hundaafu garuu baay'een natti dhagahamee jira waaqayyo jajjabinaa kennuu fi maatii isheef jajjabinaa kennuuf Joosiif jajjabinaa kennuu fi an isatti hin gaddu because waan baay'eetti agarsiisee jira jaalaletti agarsiisee jira kabajatti agarsiisee jira wantoota barbaachisu hunda godheefii jira. The only thing waan inni shakkun tali kun of ajjeesuu keessatti duula karaa garaagaraatiin irratti taasifamudha. Kanuma. Rabbi jannataan ishee qananiisu waaqayyo lubbuu nani uume hin balleessinaadha garuu waan gooteefis waaqayyo dhiifamaa